Wante warri fuula keechaaf furdattan reefu balaa guddaan isinitti dhufe. Madaamii waa shakkuu eegaltee jirti. Cubbuu madaamiin hin sodaanne. Waggaa 6 guutuu bira hojjettee har'a garuu jecha madaa garaa madaa nama madeechu. Jechaan nama madeessu jetteeni sarraatenya tanaani. Beezawwan sarraatanyaan tun Afrikaawiidha jechuudha. Haa ta'utii garuu jechoota akkanaa gaafa namaan jedhani baay'ee namatti dhagahama. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootiidha. Good jedhamee kan hin xumuramne madaamiin shakkaa kan baate xaraxaraa kan baate hojjettuu mana ishee keessa hojjettu yeroo hundumaa ni shakkiti jechuudha. Ni shakkiti garuu ittiin dubbattu. Haa ta'utii garuu osoo ishiin hin beekin meedikaala yookaan marmaraa galchuu barbaaddee turte. Oduma akkas jettu garuu akka tasaa madaamiin qalbii fakkeessitee gaafa gaafattutti hojjettuun tun baay'ee aartee dallantee dubbatteerti. Innis akkana ture. Ni beektu baay'een keenya nama ni beektu Habiibaa kan jedhamtu Itoophiyaawii takka jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee baay'ee mucayyoon tun dhuguma mucaan kun mucayyoodha dhiiraa kan jettani namoonni hedduun mucayyoo san jalatti koomentii dhiira malee tuni dubartii miti jettanii kan barreessitan jirtu. Anillee nan shakka jechuudha. Yeroo baay'ee dhiira fakkaatti dhiiruma qurruxiidha jechuudha. Bakka qaamni ishii uumamni ishii haalli ishii dhiiruma qurruxiidha. Garuu haalli garri tokko bicha shamarrati ishii gochuu danda'a jechuudha. Isheen tunillee akkasi jechuudha. Garuu gizee tokko uumaa waaqayyoo keessa galuun waaqayyoon nama gaafata. Madaamiin tunis hojjettuu ishii kana haala kanaan shakkitee ati dhiiradha sobdeen mana kiyya galteetoo dubara fakkaattee hojjettee na wajjin waggaa 6 noorte jettee itti dubbatte. Ishiin gizee akkanatti dubbattu garuu jarri kaameraa waraabaatti kan itti dubbatte. Tun immoo kaamerumallee jechuu hin yaadne baay'ee aartee dallantee jirti waan ta'eef anatu dhiira jettee uffata ishii ofirraa daddarbitee kottu na laali dhiira waan ta'e na baradhu jetteeni jechuudha. Wanta rabbiin naa uume qaama waaqayyoon naa uumeen akkamitti akkana naan jettatte baay'ee aartee waggaa 6 keessatti kana naan jettaan waggaa 6 guutuu si wajjin jiraadhe. Ergan dhiira ta'ee akkamitti waggaa 6 guutuu mana kee keessa jiraadha kan jettu baay'eetti dhagahamee jira. Beezawwee beektu arabdoonni kun jechuudha. Sobanii si ati amma fakkeenya arabdoonni tokko maal jedha ana inti beenti ana ummik maali ani sin jaaladha akkasii ana habbis habiibti inti ana shufik semsem benaati semsem ayaali sin jedhu jechuudha. Wanti kun soba akka ta'ee fi hubadhaa dhugaa. Jarri gaafa nu faayidaa qofaaf nu barbaadu. Waan tokko miidhaa takka gaafa nurratti arganii garuu sumunii cabdu nu jaalatanis nu barbaadan. Amma nuti jechuudha nama fedhe haa ta'u nu biyya kamuu haa ta'u zeegaa amma ijoollee biyyoota garaagaraa wajjin hojjenna akka carraa mana tokkotti biyyoota garaagaraa wajjin kan hojjennu baay'ee keenyatu jira. Jaroota sannii wajjin jechuudha yeroo hojjennutti yeroo gargar deemnu imimmaan dhugaa boonyee tol biraa deemna. Erga deemnellee bilbilaan kan wal barbaannu baay'ee keenyatu jira jechuudha. Sababiin isaa garaa dhugaadhaan nama jaalana. Nuti Habashaawii yoo jedhamnu afaan qofaan miti kan nama jaalanu. Nuti garaa qulqulluu keessa qulqulluudhaan jechuudha kan nama jaalanu. Jarri garuu gaafa nuti biraa gadi baane maal jedhu beektanii shaqqaalaa yoo deemte shaqqaalaa dhufaa jedhu malee ati bara waan kana nu kaffaltee aarsaa kana nu gootee hojii akkanaa nu hojjette jedhanii waan ati hojjechaa fi baatisan hin yaadatan. Amma ijoolleen tokko hojii mana jaraa jechuudha. Hojii mana arabdoota akka hojii ofii gootanii akka waan keechanii gootanii itti dadhabdanii itti dafqitanii kan hojjettan baay'ee keechantu jira. Gaafa galtan akka waan itti isin galateeffatanii ishiin mana kiyyatti hojii akkanaa na hojjechaa baate waan kana na hojjechaa baate jedhanii akka waan nu galateeffataniitti hojii isaanii jalatti dugda kan of kunnu baay'ee keenyatu jira jechuudha. Jarri garuu sumunii cabduu takka nu galateeffatan aarsa nuti isaanii kaffalaa jirru aarsaa xiqqaa miti dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e daa'imman isaan nutu hanga daa'imman sun aga mana san jirrutti waa'ee daa'imman sanii nutu waastinnaa fudhatee daa'imman san wajjin dadhabaa waan nyaattu waan dhugdu waan uffattu hundumaa nutu godha jechuudha.
Garuu daa'imman keenya kana wajjin sarraatinyaa santu dadhabe jedhanii waa'ee maqaa keenya hin dhaane. Daa'imti sun gaafa guddattee afaan barteetu wanni jetteeyyuu gizee faayidaa malee gizee dhuftee nu wajjin taphattuyyuu hin jaalatan. Baay'ee namoota baay'eetu jira amma tokko daa'imti gizee faayidaa gizee waa wayii barbaadan gizee uffata ishii barbaadan gizee nyaata ishii barbaadan nu yaamu jechuudha. Garuu daa'imti sun dhuftee gaafa nu bira taphattu immoo kan aaranii nu bira yaamanis baay'eetu jira. Wanta akkanaa kunis ni jira jechuudha. Inna wanni isin jechuu barbaade micaawwantu nama waggaa 6 madaamii tana tajaajilaa turte. Waggaa 6 kan mana tokko keessa hojjechuu jechuun guyyaa 6 osoo hin taane waggaa 6 jechuudha. Waggaa 6 jechuun baay'ee guyyoota dheeraadha. Waggaan tokkoyyuu guyyoota 365 of keessaa qaba. Waggaa 6 immoo isaan baay'istee argachuu dandeecha. Guyyoota hedduuf lakkaawwamuun isaan bira teecheerti. Garuu guyyaa har'aa kana gaafa jecha akkanatti laphee nama madeessu kana jettu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Nama tokko gara wayiitti ilaalee arguu danda'a. Dhiira yoo ta'e dhokatee gizee akka fakkattuu arguu dandeechi. Kaameraa isa arguu dandeechi. Garuu haa ta'u ishiin immoo haala kanaan jetteen gaafa namatti dhaga'ama. Amma ani uumama kiyya malee yoo waleetama dhiira fakkaata. Fakkeenyaaf fuulli kiyya dhiiraa fakkaatu bifti kiyya dhiiraa fakkaachuu danda'a haa jedhu. Yeroo kana ishiin sun dhufte ati dhiira fakkaata. Dhiira ani shakkee jira. Sobdeen mana kiyya seentee poolisii si qabsiisa odoo naan jedhanii maaltu akkanatti dhaga'amu jecha akkana kana hin beeku jechuudha. Ani immoo shamara ta'uu kiyya nan beeka. Garuu ilaalcha akkana nama naa qabuuf immoo kanatti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Isiniif galee miti inni haala kanaanidha. Namni uumamaan fakkeenyaaf dhiirri tokko kan qurrutti shamarra kan fakkaatu jira. Shamarruma fakkaatee kan uumamu jira jechuudha. Dhiirri tokko dubartiin tokkos immoo dhiira kan fakkaatu jirti. Biyya keenyatti amma meeqatu dhiira fakkaata? Maal jedhu abboonni keenya kun dhiirumaaf uumameeti immoo waaqayyo bakka tokko bichaa tasaasa'e jedhu gizee tokko yeroo haasa'an. Isiniif galee miti innaa kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf jaraaf gaariis godhi badaas godhi waan feete godhi. Ijoollee keenya dhugaa isin jedha hojii isaaniititti ila fakkeessaa malee dudda keenyanitti hin kutina. Yoo hojii hojjettan fakkeessa ani duraan jechuudha yeroon hojjedhu ganama sa'aatii yoo darbite muddameen ka'a. Hojii isaanii kana laali akkaataan itti hojjedhu adda ture jechuudha. Amma laalee hin jedhu jarattiif faayidaadhaaf malee namummaa kiyyaa akkanan barbaanneen adda baafadhee baree jechuudha. Waa baay'een argee mallattoolee baay'een arge. Tokko ndoom hojjennee fi mindaa keenya irratti hojiin mana kiyyan jiru maal hojjetteeti teecheetuma ji'a guutte kan jedhan jiru. Warroota akkasii sanitti illee fuula hin kennina. Erga ji'a tokko mana san keessa hojjettanii teechanii erga ji'a guuttanii mindaa keenya irratti illee hin qallachiisinaa jechuudha. Jarri baalageedha dhugaa. Ijoollee baay'eetu waan akkanaa kanas natti himaa jira waan ta'eef. Walumaa galatti wanni jechuu barbaadu ani bakka alagaadhaa jettanii miidhamaan of hin gahina. Osoo mana isaaniitti irratti dhibee wayii isin qabe maallaqni isaan nu kennan kun nu fayyisuu hin danda'u. Qaama keessan eeggadhaa of eeggadhaa isiniin jedha waan wajjin turtaniif galatooma turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.